gara odeeffannoo kenna kasaati kana isin biraani gahuu deemna. China fi Russia ka mootummaan Abiy Ahmed gargaarsu warra akkaan barbaade mootummaan kun kufaa waan jiruuf liqee hin liqeessinuu fi jiranii kunini oduu gaddaa bira mardo bira mootummaa Abiy tahuu isaati. Abiy Ahmed ka Tarkii deemee gargaarsa dhabee gaddeebi'ee China fi Russia abdatee sunilleen hin taane ammaan tana Abiy Ahmed harka Iraanittu kufee jira. Kun ammoo biyyoota Arabaatiin Abiy Ahmed walitti buusuu danda'a jedhamee jira. Biyyoonni dhiyaa gamtaan Awurooppaatii fi Ameerikaa dabalatee Itoophiyaa ka diiguu deemu ilaalcha gara mirgattu cillaanfatu ka warra siyaasa dullacha durii deebisuu barbaadu ka hayyoota Amaara ka Abiy Ahmed ammaan tan yaada san fudhatee Itoophiyaa jaaruu barbaadu yaadii Itoophiyaa diiguu yaada kana yaadii kunin akka sabboonummaan Serbiyaa biyya Yugoslaaviyaa jedhamtu diigee sabboonummaan Amaaras Itoophiyaa diiguu deema. Itoophiyaan akka biyyattu dandamachuu eegii barbaacha taate gamtaa Oromoo Tigraayitii fi uummattoota kibbaatiin biyya sun duratti ittiin deemsisuu malee ilaalchi sirna durii dullacha ka Itoophiyaan ammaan tan Abiy Ahmed qabattee ittiin deemtu Itoophiyaa diigaa jechaa jiranii oduu kanallee bal'inni simbiraanii gahuu deemna. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed biyyoonni Afrikaa ka gaafa rakkoo Itoophiyaan isin bira dhaabbattee Itoophiyaan rakkoo hama keessa seente jirti nu birmadda nu dhaqqaba jedhee kadhatee jira. Abiy Ahmed yaamicha kana ka dhiyeesse eegi manii marii hayyoota Amaara gargaarsi biyya fira ka olla Afrikaa kamiyyuu nu barbaachisa mootummaan Abiy Ahmed yaamicha gos kana haa dhiyeessu jedhaniin duubatti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo nu daawwachuuf waan as dhuftaniif hedduu isin galateeffannaa nagaa isin gaafannee jirra. Viidiyoo kan qoqooda faffacaasa waliin gayaa miidiyaa hawaasaa irratti chaanalii kana maamila godhadha viidiyoo kana jaaladha isiniin jenna. Adoo gara xiinxala kufaatii dippiloomaasiitii fi waan mootummaan Abiy Ahmed itti jiru irra hin haasofneen durattu odeeffannoo ammaan tana mata duree miidiyaa hawaasaa taate deemaa jirtu takkaa lama isin biraan gahuu barbaanna. Artist Nuho Goobana du'e odeeffannoon jettu dhara yooyaa miidiyaan maddeen amanamoo kan Nuho Goobanaatiin walitti dhufeenya qabanii bilbilee akka hubatetti Nuho Goobana odeeffannoon du'e jedhamee odeeffamu kun odeeffannoo dharaati warra hamtuu isaa yaadutti waan akkasii kana barreesse warri odeeffannoo gos kana barreessitanii irra waan akkana irra of qusadha jedhanii dubbatanii jiranii warri kunini Ali Birraallee akkasuma itti falfalanii firrisaa odeeffannoo hamaamtuu gos kana barreessan jedhanii natti himanii jiranii. Gara biraatiin riphee loltoonni naannoo Tigraahii dabar qabatanii jiranii akka odeeffannoo warratti mootummaan naannoo Amaaraa ammoo lafa Walloo Kaabatii fi Gondarii kibbaa hedduu warra Tigraay irra deeffannee jiranii oduu galgalaatiin isin biraatti dhufaa jirra. Raashiyaan ka mootummaan Abiy Ahmed nagargaaraa jedhe deeggartoonni isa magaalaa Finfinnee keessattuu hiriira gaafa bayanii suuraa pirezidaantii biyya suni Puutiin qabachaa deemaa jiran. Puutiin Itoophiyaan lola keessa bahuu hin beekne keessa seente jirti. Lola kan keessa karaan keessa bayan karaa marii karaa araara malee hin jiru jechuudhani ministeerii haja ala Raashiyaa dhaamsa dabarsee jira. Kunini hangafoota oduu kenna ka galgala dhufne isin biraan gahuu deemnu wobooni kammaan tana haleella bakka dadatu dhaqqabsaa jiru warshaa sukkaara fincaa to'atee jira. Waldaan sukkaara fincaa kunini sukkaara oomishuu qofa osoo hin taane etanool Itoophiyaan bara 2011 irraa kaastee boba'aattu dabaltee yookaan petrooleemiitti dabaltee gurgurtu bakka itti oomishamu jedhamee jira. Ammaan tana woboon kan naannoo Wallaggaa bahaa Wallaggaa dhihaa Qellam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa to'atee waldaa sukkaara kana to'atee jira. Mootummaan Itoophiyaa haleella uummata nagaa irratti geggeessuu kan hin dhaabne taanan woboon utubaalee dinagdee jaarmiyaalee dinagdee warshaalee karaa to'achuu akka dandayu kanaan dura gabaasuun kenna ni yaadatama. Amma gara odeeffannoo kenna duratti dhufuun duratti dhaamsa tokko isin biraan haa gahuuti. Daawwattoonni keenya jaalatamoo fi kabajamoon hedduun keessan baatii waxabajjii wadhakkaa irraa kaasee karaa feesbuukiitiin laayivii dhufuu hin dandeenye. Filannoon Itoophiyaa gaafa dhiyaateessan feesbuukii fi yuutuubiin lachuu yeroo takkattuu nu uggure. Feesbuukiin ji'a tokkoo fi kana uggure, yuutuubiin torbaan tokkoo fi na uggure. Uggurri kun ammoo ni dheereffame guyyaa 45 tahee achiin duuballeetti uggurri biraatti dabalame
wanni ani live godhe wanni ana sai post godhe hin jiru garuu yeroo addaddatu Facebook keessa nama mootummaa Itoophiyaati hojjetu yookaan ammoo nama hojii kiyya jedhee report nu godhutu jiran fakkaata ammaan tanallee Facebook uggurrii jalqaba lamaan sun dhumatee sila torban dhufu keessa ka gara live tu kara Facebook itini deebina jennee yaanne ammaan tanallee dheeratee jira uggurri kun ji'a tokkoon itti dabalamee jira asiin doballe waan itti dabalamuun fakkaata wanni ammaan tana uggurri kunini dabarfamuu danda'ee fi wobo faarsuudhaan qabsoo hidhannoo ummata Oromoo dhaaba shoror keessa jedhe Facebookini beeku akka namni sun itti mettu dhaadheessuun faarsuni himatamte kanaafu ulaagalee hawaasa Facebookii cabsitee jirta si uggurree jirra ji'a tokkoo fi jedha kanaan durattu uggurri yeroo lamalleen dhaamsuma gosa kanaati filannoo Itoophiyaatti walittu qabate woboon filannoo kana filannoon kunni bakka gareettu akka hin milkoofne tarkaanfii godhuu danda'a woboon bakka hedduu qabate jira bakka filannoon kun itti gaggeeffamu filannoon kun rakkoo nageenya qabaa jennee xiinxalaa kennine keelloo miidiyaa fi yooyyaa miidiyaa wajjin taane sababa sunii fi uggurame achiin duballee sababuma wal fakkaata filannoo Itoophiyaati fi hegeree uummata Itoophiyaa ka jedhu keessa qeerroon maal godhuu danda'a filannoon duuba ka jettu viidiyoo sanii sunilleen uggura bira dhalee ammaan tana ammoo viidiyoo bira ka YouTubein hojjedhe Facebook irrattu qoodee falli woboo malee hin jiru mootummaan Abiy Ahmed hin taane xiqqaatus guddatti waan Oromoo jabeeffachuu qabna viidiyoo an jedhe san video sana report godhanitti beeku Facebookin namni isa hojjetu laalutti beeku ugguramtee jirta guyyaa 30 fi live wanni jedhamtu tokkolleen hin danda'amu jedhamee jira ugguri dheerate jechuudha kanaafu karaa Facebookitiin carraan dhufuu nu qabnu akka malee xiqqaatee jira namni na hordofuu barbaadanii YouTube kana buufadha YouTube kan maamila godhadha YouTube nu hordofa karaa miidiyaa hawaasatiin nami kanan dura na beeku kaammaan tan argachuu hin dandeenye yoo jiraate kan ittima viidiyoolee jaaladha wanne jechuu barbaanna YouTubeenis ammaan tan ufeeggannoo lama qabna ufeeggannoon dhuma yoo kenname guyyaa 90 keessatti YouTubeen kunilleen cufamuu danda'a ufeeggannoo YouTubeenilleen cufamuu danda'a ka jedhu wanni isaan ammaan tan dhaamanii jiranii namuma gosa tokkotu report godha anallee report godhanii jiranii gaafa takkatti Facebook kiyya YouTube kiyya Facebook kello media YouTube kello media hundayyuu report godhan jechuudha yeroo takkatti video tokkoon wata akka kaisinitti mu barbaadu YouTubein kello media guutuma guututtu cufamee jira waliin ugguramne kanaan dura video matakkaa fi ana kiyyaan faati yeroo ongeessa fi wanni wajjin taane raajii guddata taane ka hojjenne video sanii fi ammaan tana guutuma guututtu cufamee jira yeroo sadii waan tarkaanfii irra fudhatameef sadaffaan dubattu in cufama Kush Media len yeroo sadii fi uggurame achiin dubatti cufamee jira Kush Media Network ka Habtamu Gammachuu sun innilleen Habtamu Tasfaayee Gammachuu innilleen cufamee jira chaanalii Oromoo hedduu cufaa jiranii karaa YouTube fi karaa Facebookitiin Oromoon kanaafu beekee chaanaloota jiranii jajjabeessu chaanaloota jiran qoqoodu chaanaloota jiran faffacaasu chaanaloota jiranii bira dhaabbachuu yaada kennachuu akkas godha viidiyoon kiyyene kadhiyoo wobo malee falli hin jiru jedhuun kaafamee jira YouTube illee Facebook illee irraa gos kanattu jira ijoolleen bira ka dabarsite hin jiran fakkaata kiyyi waan jaldeemanii report godhamuu fi kiyyumirra qofa kaafame yeroo gari bakka daddattu chaanaliin bira ka dabarsu hin tuqamu chaanalum kiyyiratu xiyyeeffatanii waan san report godhaniif kiyyattu kaafama waan gos kanaati warri aktivistoota ka Oromoo ka Facebook gubbaa jirtan YouTube illee banadha warri YouTube gubbaa jirtanii Facebook illee banadha hunda wal bira oofa aktivistiin Oromoo akkuma kiyya karakkisanii falmata Ibro innis Facebookin baay'ee waan rakkisee fi YouTube banatee jira YouTube isaa qoodee jira maamila godhadha Caffeera misillee Facebook isa baay'ee rakkisanii innillee YouTube banatee jira YouTube banachuun akka malee gaariidha maal jennaa yoo Facebookin sira cufame YouTubein dabarsita YouTubein ammallee maallaqalee namaa kaffala haqi ta'ettu sulleen madde galii ta'uu danda'a warra jechuun galii dabalataa barbaaduuf YouTubein platformi gaarii sanittu jira yoo nama uggurullee ji'a tokko Facebookin ammoo ji'a tokko Facebookin YouTubein ammoo torban tokko fa Facebookin nama waliin dubbachuu hin dandeettu YouTube akka tokkotu namallee waliin dubbatte nami deebii namaa kennullee hin jira kanaafu nami
miidiyaa hawaasaa irratti haasa'uu barbaadda yuutuubii banadha feesbuukii banadha hunda banadha oromoon ammoo hunda qoqooda hunda faffacaasa hunda waliin gaggaya sheer goggodha jaaladha maamila godhadha isinii dubbannaa guyyaa guyyaan ammaan tana waan qabsoo hidhannoo barbaachisummaa haasa'uu waan jalqabnee fi diinii baay'ee baay'atee jira warri mootummaa kulleen warri aktivistoonni amaaraa kullee walumaa galanii riipoort godhanii waan woboo kan baay'ee sodaatanii anam warri afaan amaariffaa dubbatu guyyaa guyyaan ka waa arrabsu waan meeqa ka jedhu viidiyoo warra chaanalii warra hin tuqamu kenna ammoo waan takka hin dubbanne woboo jetta nafxeenyaa jette yookaan ammoo Abiy Ahmed akkas jette maali jette jinni jette sheexan jettanii waanumti xiqqoo tokkoo fi guyyaa guyyaan nu uguraa oolanii kana isanitti barbaada yoo cufamillee wanni kunini haalin ittiin cufamuu danda'u haala gos kanaati beekaa isiniin jechuu barbaada nu jajjabeessa yoo dhabamillee karaa feesbuukiitiin hin jiru hin beektanii yoo karaa yuutuubiitiin illee dhabamne yookaan ammoo laayivii dhufuu dadhabne yookaan viidiyoo gadhiisuu dadhabne yuutuubiin jechuun nu uguree jira jechuun yookaan yuutuubiin restrict nu godhee jira jechuudha akkasittuu beekaa haga sanittuu ammoo namni jaalattan namni laayikii godha gatii homaatu isin hin baasisu yaada jalattuu kenna yooyyaa jedha jalattuu barreessa waan gaggaarii koomenti godha viidiyoo oromoo hunda jaldeema warri afaan beekanii miti haga nama jaalatu callam riipoorti nama godhuu baay'ate nama buusan warri jaldeeme riipoorti nu godha riipoorti warra baay'ee garee hedduun godhanii feesbuukii fi yuutuubiin afaan hin beekan yoo garii lakkoofsi nama jaalateetii fi lakkoofsi nama riipoorti godhu wal biratti ilaalanii yoo namni hedduun jaalate okay namni jaalatellee hin jira namni riipoorti godhu nam xiqqaadha jedhanii sidhiisan kanaafuu nu jajjabeessuu fi nu bira dhaabbachuu keessaniif hedduu sin galateeffannaa irra caalaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada kanattu jira amma eegee jedheen dubattu kufaatii mootummaa Abiy Ahmed karaa dippiloomaasiitiin walittu qabatee odeeffannoo isin biraan gahuu deemu isin biraan gahe waa takka wanni an dubbachuu barbaadu waa'ee mirga oromoo irra haasahu waa'ee barbaachisummaa qabsoo hidhannoo irra haasahu irra dubattu hin deebinu sagalee maleeyyiif sagalee dhabeeyyiif sagalee taana yoo fedhe feesbuukiin dhidhima haseenuti yuutuubilleen dhidhima haseenuti malee sagalee ummata oromoo ta'u irra wani dubattu nu deebisaa hin jiru barbaachisummaa qabsoo kennaa dubbachuu irra qeerroo ijaarama oromoo qabsoo hidhannoo bira dhaabbadhi jechuu irra wani dubattu nu deebisuu hin jiru warri maqaa beeku jechoota isaanii barbaadan sun dubbachuu dhiisuu ni malla lagachuu ni malla akka tokkotti garuu suni alatti yoomillee taanan uggurrii godham yoomillee taanan tarkaanfiin fudhatam irri caalaa nu jajjabeessa malee nu hin callisisu callisuun hin jiru qabsoodha namni deeme lubbuu isaa qabsoo fi kennaa odoo jiru maatii isaa dhiise lubbuu isaa jaalatu qabsoo kennaa jiru ani feesbuukiin kidhidhima seentuti yuutuubiin kidhidhima seentu dantawa takka irraan qabu ummata kiyya sagalee tayaa hin sodaadhu ni haasawa ni dubbadha tarkaanfii fedhanaa fudhataniiti ummata kenna sagalee tahuu irra dubatti hin deebinu chaanalii kanallee yoo cufan kabiraatiin gabbaana kabiraatiin dhufna isin ammoo wanni isin hin jennu nu jajjabeessaa qoqooda jaaladha waan oromoo jaldeema waan oromoo dhagaya waan oromoo jajjabeessa isiniin jechuu barbaanna kana eegi jenneen dubatti odeeffannoo kenna kasaatii kana kufaatii dippiloomaasii irraa waan jira haasahuu deemna ka jalqabaatiin Abiy Ahmed Turkii deemee kalee gaddeebi'ee jira gargaarsi barbaadu diroonii barbaadu waliigaltee barbaadu Turkii irraan arganne Turkiin warra wallolaa jiruun lolii hin barbaachisu isin araarsa jaarsummaa taayaa malee angama tokko bira dhaabbadhee qawwee hin kennu jette Suudaanii fi Itoophiyaa walitti araarsa warra Tigraayitii fi Abiy walitti araarsa jette Abiy Ahmed hin gamman Abiy Ahmed Turkii irraa gargaarsa kadhabe eessa deeme kanaan durallee gaafachaa ture Russia yookaan Ruusiyaa Ruski deeme Ruusiyaan gargaarsi hin jiru jette Putin gargaarsi hin jiru jedhe waraanii kaaba Itoophiyaa keessa geggeeffamaa jira guddoo nu yaaddesse waraanii falaa miti nagayaan rakkoo kana mariin furadhaa fixadhaa jettee Ruusiyaan ibsa baaste karaa ministeera haajaa alaatiin Ruusiyaan waan jette
waraanii falaamiti nagaa hin fidu humni wal cabsuu danda'u hin jiru haalii Itoophiyaa kaaba guddoon yaaddessa kanaafu mariin fixadhaa jetti Abiy Ahmed Raashaa irraa gargaarsa argadhaa Raashaan na wajjin jirti na bira dhaabbatti meeshaa naa kenniti liqee naa kenniti diroonota naa kenniti jedhe ka abdate ammaan tana Putin bira dhaabee jira oduun gaddaa biraa eessaa dhufti China maallaqa tu amanti bekaashu kaffalii bitadhi maallaqa kaffalii bitadhi har'a bitattee bori liqee si deebisaa jettee dadhabda har'a fudhattee bor ammoo kaffaluu dadhabe araara naa godhi naa dhiisi jettee kadhatta yookaan yeroo naa dheeressi Chainaan ejji beejji jette jechuun durii istooraa keessa fadhaadannoon tokko hin jiru kama girgiddaa gubbaa maxxansan tokko harkaaf wanni kaashii kennine waan fene fudhannee jaalaltii ajabaatuma maal jedha ejji beejji jette Chainaan murtii Chainaa kan duuba wantoota darbeetu jira tokko Itoophiyaan kaffaluu hin dandeettu lammaffaa mootummaan kunin kufuu danda'a mootummaan yoo kufe mootummaan itti aanu meeshaa qawwee waraana maalii kaffaluun fedhe yeroo baay'ee taankii fi kaffaluun barbaadu mootummaa garagalchee dhufe taankii isaan balleessuuf bitameen yookaan qawwee kaffaluun barbaadu yookaan waan adda addaa kaffaluun barbaadu waan meeshaa waraanaa misaayilii xayyaara kanaaf mootummaan kufaa jiru mootummaan dinagdeen bututee barbadaahee badhaadhinallee hin fidu liqeellee hin kaffalu kanaafuu liqeessinuufi ka jedhu Chainaan ka murteessiti Abiy Ahmed akkas taanaan garamittu deem Abiy Ahmed akkas taanaan biyyoota dhihaa irraa gargaarsa dhabe Ameerikaa irraa dhabe Kanaadaa irraa dhabe Austraaliyaa irraa dhabe Ingiliiz irraa dhabe Jarman irraa dhabe gamtaa Awurooppaa walumaa galattuu gargaarsa dhabe amma Raashaa irraa dhabe Israa'el irraa dhabe Israa'el hariiroo gaarii Suudaan wajjin qabdi hariiroo diploomaasii haaraa Suudaan wajjin jalqabde Itoophiyaa fi diroonii hin gurguru meeshaa waraanaa Itoophiyaa fi hin kennuu jette Suudaan kana mansifte Abdallah Hamdok Israa'el irraa wanni dhufaa hin jirtu amma maali Raashaa irraa wanni dhufaa hin jirtu Chainaa irraa wanni dhufaa hin jirtu Chainaa mootummaan bor gargaru deemuun irra liqeeffatee akkam ta'uu deema wanni akkasii hin jirtu jette Chainaa irraa gargaarsi hin jiru Biraazilii fi diploomaasiin Itoophiyaa gaarii miti embaasii achi jiru ka Biraazil cuftee jirti biyyattii dura Itoophiyaa gargaartuu gaafa rakkoo Cuubaan gargaaraa hin jirtu dinagdeen ishii rakkoo guddaa keessa jira ummatii mormii kaasee jira embaasiin Itoophiyaatii fi Cuubaa cufamee jira Itoophiyaan amma biyyoota kamiyyuu irraa gargaarsi hin arganne amma eessa jirti Itoophiyaan Iraan irraa diroonota argattee jirti jedhamee gargaarsi meeshaa waraanaa Iraan irraa argattee jirti kun Abiy Ahmediitii fi biyyoota Arabaa walitti buusuu deema Imaaraatiin Arabaa Bahreen Saud Arabiyaan Iraan hin jaalatan akka malee Iraan wal jibban Abiy Ahmed Imaaraatii Arabaatiin wal dhabe mootii Imaaraatii Arabaa lammaffaa faawundeeshin isaa Al-Maktuumii biyya keessa ari kanaaf amma gari Iraanii dhufuun ammoo Abiy Ahmediitiif biyyoota Arabaa akka malee walitti buusa gargaarsi Abiy Ahmed paarkii ittiin ijaaru masaraa ittiin ijaaru siidaa Minilikii ittiin godhu biyyoota Arabaa irraa hin dhufu gargaarsi haala kanaan gargaarsi Raashaa hin jiru gargaarsi Chainaa hin jiru gargaarsi Imaaraatii hin jiru gargaarsi Bahreen hin jiru gargaarsi Yemen hin jiru gargaarsi Imaaraatii hin jiru gargaarsi Ingiliizaa hin jiru gargaarsi Awurooppaa hin jiru gargaarsi Austraaliyaa hin jiru gargaarsi Kanaadaa hin jiru gargaarsi Ameerikaa hin jiru gargaarsi dhaabbata maallaqa addunyaa hin jiru gargaarsi baankii addunyaa hin jiru gargaarsi Turkiyaa hin jiru Abiy Ahmed maaltu hafa Abiy Ahmed waniin itti hafoo jiraate maalarra Abiy Ahmed waniin itti hafoo jiraate har'a maal biyyoota gamtaa Afrikaa kadhate waa takka isin ta'e mootii odeeffannoo isin dhagahin biyyoonni miseensota gamtaa Afrikaa murtiin kadhachuu kunini murtii naannoon Amaaraa murteessite
naannoon Amaaraa waliigaltee Isaayyaas Afawarqii wajjin goote waraana akka gara Itoophiyaatti ergu gaafatanii Abiy Ahmed guyyaa dheengaddaa Asmaraa deemee Isaayyaas Afawarqiitiin wal argee waraana akka ergu gaafate. Isaayyaas ammoo waraanni isaa baay'ee miidhamee humni isaa waan rakkatee fi biyyoota dhiyaa irra waan akka malee qeeqameef Abiy Ahmed aflammii waan ta'eef Abiy Ahmed akka isattu nama miiraan oofamuu fi jarjara waan ta'eef chikkulinna simmeetaawi Isaayyaas kan inni waan ta'eef waraana gara Tigraayitti gara Amaaraatti ergu guddoo fedhii hin qabu. Har'a Abiy Ahmed karaa miidiyaa hawaasaatiif miidiyaa isaatiin biyyoota Afrikaa cufaafu yaamicha dhiyeessee jira. Yaamichi Abiy Ahmed har'a dhiyeesse kunin biyyoota Afrikaa hundaanu nu bira dhaabbadha biyyi gaafa rakkoo keessanii Itoophiyaan isin bira dhaabbatte nu bira dhaabbadha jedhee Abiy Ahmed kadhatee jechuudha. Abiy Ahmed dhaamsi inni dhaame biyyoonni gaafa rakkoo nu bira isin dhaabbanne nu bira dhaabbadha nu gargaara jedhee dhaamsa dabarsee jira. Hayyootii Afrikaa biyyoonni Afrikaa biyyoonni obboleeyyanii obboleettii kan nu gargaaran galatooma Itoophiyaan gaafa rakkoo keessan isin bira dhaabbatte har'a gaafa rakkoo Itoophiyaan nu bira dhaabbadha jedhanii dabarsanii jiran. Waa takka asirratti waa dubbannuti. Wanni tokkiin ka dubbachuu barbaannu biyya Afrikaa keessatti yeroo mootummaan shororkeessitootan yookaan ammoo qaama riphee loltootaatiin wal lolu biyyoonni Afrikaa wal gargaaruu waan baratan. Biyyoonni Afrikaa wal gargaaruu waan baratan. Mani murii hayyoota Amaaraatii fi mootummaan naannoo Amaaraa murtii kan murteesse murtii Abiyyiin murteessu kana dhiyooma kana iyyuu fakkeenya Afrikaatti waan hojiirra oolettu jira. Biyyittii akka fakkeenyattu kan keessattuu kaatu Moozaambikiidha. Moozaambik biyya sun gara kaabatiin qaama riphee loltoota muslimaa kan mootummaan sun shororkeessitoota ittiin jedhu wal lolaa jira. Gargaarsi biyyoota Afrikaa kadhatee Ruwaandaan waraan ishii ergite ammaan tan lolaa jiran. Gaafa Nigeeriyaan Boko Haramii wal loltu Chaad waraan ergitee fi turte. Gaafa Riippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo riphee lolaan wal lolaa turte biyyoonni Afrikaa adda addaa achi keessatti hirmaachaa turan bifa adda addaatiin gargaaranii. Dhiyoo kana Itoophiyaa Eertiraalleen gargaartee mo'atamte. Mootummaan yaamicha ofiishaalii dhiyeessuullee baatu. Amma mootummaan Abiy Ahmed officially karaa sirna mootummaatiin yaamicha akka inni dhiyeessu warri naannoo Amaaraa barbaadan. Abiy kan hin godhamoo hin godhuun hin beekamne garuu har'a karaa miidiyaa hawaasaatiin obboleeyyan Afrikaa nu bira dhaabbadha jedhee kadhatee jira. Muddamee jira. Kun cuftumaanii waraanii naannoo Tigraahii waraanii jechuun Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru mootummaa Abiy Ahmed hagamtoo akka inni raasee hagamtoo akkam inni sodaachisee hagamtoo mootummaa kan akka humna dhoowwee ka agarsiisu. Gara biraatiin ammoo Abiy Ahmed gargaarsa dhabuu miti. Meeshaa waraana qofa dhabuu miti. Deeggarsa guddaa dhabee jira. Deeggarsa guddaa kan inni dhabee dippiloomaasiin biyyoonni dhihaa kunin mootummaan Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye. Falaasamni inni mootummaan kun irratti hundaa'ee falaasamni mootummaan kun irratti ijaaramee ka biyya kana diige jedhanii amanan. Abiy Ahmed warra Amaaraa irratti hirkate warri Amaaraa impaayeri dullatti Itoophiyaa duruu deebisu barbaada. Yaada kana sabaa fi sablammiin uummanni Itoophiyaa harki bal'aan ni balfa. Itoophiyaa gara yaada dullatti durii kanatti deebisuutu biyya kana diige. Akkuma sabboonummaan Serbiyaa Yugoslaaviyaa diigde sabboonummaan Amaaraa Itoophiyaa diiguu dandeetti jette Ameerikaan faranjiin amanti. Kanaaf warri Tigraayitiin waraana mo'achuu qofa osoo hin taane karaa dippiloomaasiitiin mala dhawaa karaa siyaasatiin mala dhawaa jechuudhaan gamtaa adda addaa akka dhaabbatu goote. Qaama Oromootiin, Benishaanguliitiin, Gumuzii jechuun Gambeellaa, Qimaant, Agoo, Affarii wajjin amma gamtaan kun gara hojiitti deemaa jira. Ameerikaan, Awurooppaan wanni isaan amanan adeemsi sirna durii dullachaa ka Itoophiyaa deebisuu Abiy Ahmed hojjechaa jiru. Itoophiyaa durii dullatti deebisuuf Abiy Ahmed irratti hojjechaa jiru biyyi diigee jira. Abiy Ahmed yaada wal falmisiisa Itoophiyaa keessaa lamaan yaada sabaaf sablammiitiif Itoophiyaa dullatti durii walitti araarsuu hin dandeenye. Badhaadhina fiduu hin danda'u. Biyya tasgabbeessuu hin danda'u. Kan hundaafuu sababni yaada Amaaraati. Ilaalchi warra Amaaraa. Ilaalchi kun ilaalchi balaati. Ilaalchi kun ilaalchi
rakkoo qabu ilaalchi kun siyaasa biyya sanii keessattu balaa fidaa jedhanii jiran. Ammaan tan warri Amaaraa kun Ameerikaan qoqqobbii irratti goota jirti. Biyya Amaaraa warri Amaaraa Ameerikaa deemuu hin danda'an hedduun isaan rifatanii baaraganii jiran. Hedduun isaan rifatanii sodaatanii jiran. Ameerikaa dhufuu hin danda'an. Viisaan dhowwamee jira. Waraanni Tigraay illee itti gaafatamaan warra kanaaf Eertiraa jedhan Abiyyi walqixxee isaantu waraana kan akka dhalatu godhe. Benishangul Gumuzii keessa rakkoo dhalatallee itti gaafatamaan warra jechaa jiran. Ameerikaan rakkoo Suudanii waliin dhalataa jirullee siyaasa warraati itti gaafatamaan jechaa jiran. Kanaafi warri kun yeroo ammaan tana rakkoo guddaa keessa seenanii jiranii jechuudha. Ameerikaa birattu jibbamanii jiran. Kana Ameerikaan kana qofa osoo hin taane ammaan tana Itoophiyaa dandamachuu danda'u humni yoo jiraate humna Oromoo, humna sabaaf sablammii, humna Tigraay, humna federaalistiiti. Yaadi wallola akka jiru, waraani yaada akka jiru beektee jirti. Waraana yaadaa kanaan yaadii federaalistoota Itoophiyaa keessatti mo'atee jira. Yaadni federaalistii guddaan ammoo federeeshinii ka qabatu qubsuma lafaatiin, baay'inni ummataatiin, dinaagdeen teessumaan Oromiyaadha. Kaan warra Tigraay uummattoota kibbaatiif Somaaliidha. Yaadi federeeshinii kanattu Itoophiyaa baasa. Yaadii Itoophiyaa dullacha durii hin deemuu jechuudhaan dubbataa jiran. Ameerikaan waan kan akkas jabeesse dubbachaa jirti. Kanaaf wanni abdii namaa kenna hedduutu jira. Oromoon qabsoo isaa ka hidhannootii fi karaa nagaa jabeessuu qaba. Siyaasaan Amaaraatiif siyaasaan Itoophiyaa durii dullattiin balfamee jira. Abiyyi karaa dippiloomaasiitiin kufee jira. Abiyyi karaa biyya alaa dinaagdeetiin biyyi keessatti kufee jira. Gargaarsa waraana dhabee jira. Warri Amaaraa kaabiyyiidhaan gifa baloo chi jechaa duchiisaa bayan ammaan ta'e sadarkaa addunyaatti jibbamee jira. Warri kunini embaasiin warri kunini siyaasa warra fudhatama dhabee jira. Abiyyi warraaf jecha Oromoo wal dhabe, warraaf jecha Gumuzii wal dhabe, warraaf jecha Tigraay wal dhabe, warraaf jecha Suudaanii wal dhabaa jira. Warri kunini Itoophiyaaf hin taanii jedhamee jira. Abiy Ahmedii fi warri Amaaraalleen Ameerikaa biratti wal qixxee jibbamanii jiranii. Kanaafuu gamtaa dhiyoo dhaabbatee ka warri Tigraayitii fi Oromoo duuba Ameerikaattu jira yoo jennu sababaan. Kanaaf Oromoon qabsoo sochii isaa ka hidhannoo gargaaruu qaba. Dargaggeessi bakka adda addattuu gurmaahee ammaan tana yaamicha wobootiin tarkaanfii adda addaa fudhachaa jira. Woboon kunoo amma odeeffannoo dhagahameen karaa adda addaa cufaa jira. Waldaa sukkaara fincaa cufee jira. Ammaan tana qeerroon gandi gandaanii gurmaawamanii wobootu dabalamuun tarkaanfii fudhachuun karaa cufuun caasalee mootummaa to'achuun mootummaa kan raasuu danda'anii jedhee jira. Woboon yeroo yeroon dargaggeessa Oromootii yaamicha dhiyeessaa jira. Mootummaan warri kanaan shororkeessa jedhee maqaa adda addaa itti kennullee addunyaalleen amanaa hin jirtu. Uummatii Oromoolleen amanaa hin jiru. Maqaa warra kanaatiin haga uummata mootummaan kun hidhu, maqaa wobootiin haga mootummaan uummata hiraarsu, uummatii ammoo mootummaa kana jibbuu, mootummaa kan ofirraa fageessu, mootummaa kana irrattu hadheeffatee qabsaa'uu itti fufaa jedha. Odeeffannoon kenna kasaatii kana Oromoon